yang kan dalam sujem cimale wan birauni diam tu injir ini nama Yunus ingkon na curabar ambo tu warra shirki jani ti hijai warra shirki jani makan tar nubusani akale mata garana gale chone bi ashama harkafuni hordoftu ta fi daggefattu ta gadatu jira jirtu ummata kenya kalifi jalatum jiddu hanaga akkuma kuba gabdanitti ummata kenya dubi deema jirtu tira dhagaa jirtani ijaanillee arkaa jirtani waan kanarratti immoo isinis yaada komantiinillee nama himaate isin gar maali garuu cal jettuun kun akkatti cal jettan komantiinillee taate namni waan jiru kanarratti furmaata waan takka ilaata jechuu barbaade asuma gammata keenya akkasitti jechuudha guyyaa tana dura guyyaa afurmoo kana bullee jirra anillee mashkuula ta'eetiin dubbuun isaanii kana haala gartee seeraan akka namni itti fixutti finna jeetiin anillee hedduu takka gaa shaakalamaa jira tolleen eega guyyaa sana biraa fiigee jechuudha mana isaatii bee jechuudha ala ture jechuudha hordoftoota keenya akkuma isin quba qabaataa turtan sanitti waan jidduu deemaa jiru gaa gartanii akkasi gaa waan kana isinillee furmaata akka barbaaddan yaadaan haa ta'u komantiin haa ta'u tanaan isin dhaammadhagaa jalqaba irratti uummata keenya haati jechuudha mana tolaa Orosho illeen ammaan tana wal dhabbeessan jecha tolalleen ilmaan isaa dhiiseet jechuudha isirratti mana viidiyoo waraabamaa jiru gartanii jirtan jechuu barbaadeeti hanga kana duraa tara takkaallee nabirallee dhufaa ga'aniif haala dhabee jechuudha nabira dhufee hara immoo zooraa jira jechuudha mana isaatii beekati uummata keenya gaa bultiin dhalaa kana jechuudha obboleeyyan kiyyaa wallaahi dhalaan tun maali garuu isin nama dhibaa wani dhalaa tanarraa ka'e ammaasis hin dhaabbattu dubbiin ijoollee ta'e dubbiin dhalaa akka tokko waan ta'eef jechuudha gaa asumaan tana rabbi haa qabbaneessu maali garuu na dhibdee rakkoo dhalaa tanaa galtee isin warreettan dhalaa keessaa daawwattoonni keenya waan kana jechuudha furmaata isaa yoo kabeeytan taate dhalaan beekee amala walii waa wallaatu jaarsilleen beeka amala jaartii isaatillee waa wallaalu garuu dubbii haqa jaarsaa jaartii kafriddii muruulleen kabeekulleen rabbii tokkicha waan ta'eef akkasuma gaa waaqayyoodha kan beeku jechuu barbaade uummata keenya dubbiin isaan jidduu deemtummaa dubbii ajaa'ibaati biyya jabdu jechuudha waan akkanaa takka ammaa kana himmaatu wanni isaan ofiisan kun waan hedduu akka nama hedduu jechuu barbaade asuma hordoftoota keenya gaa waan nama dhibu jechuudha numaatu takka dubbiin isaanii jechuudha gaa hordoftoota keenya tajaajila jechuudha waan hedduu takka nama dhiba dubbii akka jechuudha isaa fi tolaanis gaa rabbii kaase aaneen jaalalaa irraa dubbiin isaatiif takka gartee namicha nama dhibbaa afur gartee itti fayyadame tokko dhageessinis miidiyaa kan argatanii namicha nama manadhaa seenee jedhanii inni aangoo mootummaa jibbuu nama qabu beekuun isa waan iddoo kanama rifachiisuuti takkaan dhageenye waan akkasii takka dhalaa dhibbaa afur guututti maas gartee sanuu viidiyoo irraa malee qabu tagamaa aneetiinis takkasii deemu jiru jechuudha gurbaan nuti waan qabne malee tabiraa tolaanis dubbiin isaa dubbii jechuu jechuu barbaadeeti nama innis oofuma jiru jechuudha kanatti oofu jira tabiraatiin fudhatee ammaa innillee qullubbii takkaan nama akka jedhu wadhabbii isaa gaa akkuma qofa qabdanitti qullubbiidhaan nama nagaa jeetti dhalaa jechuudha namni waan fakkeenya namicha dhibbaa afur fayyadame san irraa fakkeenya fudhatee saniin deemu jira na fakkaatte innis saniin ol naga jeetti dumaashii jaartii isaa haadha manaa qaalii ilmaa lama qabdu jechuu gurbaatiin ta'a san jechuudha mana facaasee innis ala jira dubbiin isaaniitu akkasitti wani dubbii dhalee intala qullubbiin fidaadha dhalaan beekni afaanumaan jetti malee tolaan tokkoon gorse innis fuudha waan akka irraa qabuus na fakkaate laachaa fi tokkoon akkasitti ilaalu fuudhuu fedhen intala ajaa'iba isa qopheeffatee jira na fakkaate abbaan akka yaadaan itti ilaalinee qaadhimatee jira isiin immoo jaartiin isaa afaanumaan jetti malee nama jechuudha hordoftoota keenya jechuudha laan afaanumaan jetti malee beekni garamaan qabdu wadhamni tokko nama jira irra baafilkeen waluma dhaanii jaarsaa jaartiin akkasuma waluma lolanii laakiin wal lolanillee dhalaan afaanii waan feetin wayetti waan jettu san immoo dhalaan garaan qabdu ni takkatti na fakkaate ta'a waan jette akkasiin murteessitu ni takkatti na fakkaate isin gaa afaan man jettee gubbaan qullubbii murteessee dhaabinna
isin jechuun keessaa utaaltee waldhabdeen jabduun taatee jechuudha quba qabdan uummata ta'e. Waldhabdii takkaan waan lola akkasii akkuma sun kateewu. Isii taatu gartee onneen siidha. Onnee akka kanniisaatti illee miti. Wanta somsa nama jennu somsa qallaata. Onnee akkasii qabdee jechuu barbaadeeti. Akkasitti hordoftoota keenyaa onneen illee onnee badduudha. Keessa hojjeetti illee isin eega tolaan dhiisee hoteellee gaggaba ta'uu qabdi jechuudha. Isiin sababa saniitiin jechuudha. Intala qullubbii as dhaabachuu isaa irratti isinitti illee haasaa dheeresseetiin jira. Sababa sanii gaggaba karam jettee jechuudha. Jaartiin isaan harkattee jechuudha. Ani fiifuu bakkaan seenu wallaalee jechuudha. Wanni kun ga'anii intala dhalaati. Biraa deemuun naan taatu jechuudha. Gaggabtee jechuudha. Intalli bishaan irra bihu irra naqee bishaan irra naqee. Tafirdi jechuudha. Rifadheetu gaa gaggaba keessa kuttee achi taatee quraana eebbatti qarees ni dhidhiirratti. Anaa taatu kophaatti ijaa. Rifadhee gaa booda maashin qaamaasis qaamee fi fuuta biraa keessa yoo asiin duute illee haa si jeessa jenni na qaban. Jeetti jechuudha yaadni na seenee takka shiita. Shiituma si kanaan cirtee fi ifumarattuu waan itti ilkeen garraba si kana guutuu nyaattee jechuudha walla. Hin hambifne akkasii. Cirtee guutee garraba si kana ni gaggabdi gaggaba qabdi. Inni osuma beekuu dhiisee biraa. Akka silaan jibree jaachuu baadde isii lubbuu seerutti tarta kashiita kana fira hartee jechuudha qaanfadheetiin fi fuutu tarta miila san dhiitichaan tarta giddaa akkasii gaa hordoftoota keenya achi nageessa jechuu barbaade akkasitiin viidiyoollee gaa eebii waan akkasii nama horu andumaa isheetii jeegaa jeetuma walaa inni rifadhee hoggaan akkasitti shiitee si darbitee huccuu si kana guutuuf irraa jechuudha. Marattee onni adda qabdee jechuun sakattaatee jiru hordoftoota keenya achirraa walgaan jechuu barbaadeeti gaa tolaa fi haatii mana tolaadha jechuudha obboleeyyan kiyyaa isaan kanallee wadhabdee isaanii kana anis karaa nagaatiin maafta jeetii yaada qaba ilmoo irraafin tolaan baamu kunis ajaa'ibaati sanirratti isinis aartee jechuudha niin deemattee viidiyoo takkasinillee agaruun dhabdanii jeetii yaada. Bakka gartee sheekha waa kitaaba fa'aa waa jajjabeessite san biraan dhaqaa jettee isinis viidiyoo takka gadhiiftee jirti akkuma isin daawwattanii gartanitti aartee jetti gaamma isin amma sanii isiniin dhaqaa sanis amma isin aartee jirti baate immoo mana ilaa amma manatti hin galle yaanis hin bareechuu barbaadne dasarratti annaanis marii nama kana irraas kuma qabu yoom galma deemee gaafadhee irraa bare malee yaadanii irraan bareechuu barbaadeeti. Ummata keenya gaa asumaan wanni akka kitaaba sheekan fa'aa bira dhaqanii garuu sheekan ulamaa'ii yoo dheeyxee waan akkana jaarsee akkana sheek du'aayii faanaa godhu yoo ta'e isin beekne gaa'ii akkana jechuun beekne karaa rabbitti illee gaarii jechuudha waan nama dubbisuu miti immoo laakiin wanni akka siirii minaamni kun sammuu wal maraachuu fa'aa waan hin taane fa'aa laftee mukaa hin taane wal nyaachisanii akka jechuudha haala hedduu jira jechuudha ni beektan namootaan jechuudha irra hedduun keessanii beektan jeetii yaada. Dhiirti hundi tawaa godhachuu jira. Haraan immoo inni kanaan jiru. Dhanaan tawaa godhachuu jira. Tan mogguu akkatti jechuudha. Harkaan salaamtuma gaafatee gartee salaamtuma harkuma isii xuufinaan khalaas isiin ganaarraa qabamtee hubban qabdu. Itti haasatti baqeeffannaan jara fuutu dhiira akkasii jira jechuudha. Dhalaanis tanuma obbaanii waan godhattee jiru hin dhabamtu. Hedduu jira jechuudha. Uummata keenya sanumaafuu gaa isiidhaas gaamee waa du'aa'ii ishee kanaa godhettee bira dheeyte ilaamaan deebine yaada si'anillee waan kana hedduu takka irraa sodaadheetu mananis keessaan yoomiin seenaan seenu yeroo maal eegutti jee hedduu takka shakkii guddoon na seene jechuudha. Akkasii hundumaafuu rabbi haa laaffisuu isaan hunda jidduutti jechuudha. Nuti wanni akka qaxxaasa siirii kun biyya illee sheekkan keenya illee alhamdulillah dhamamsiisaa jiranii karaa gartee ammaas waaqeffataatiin illee numa jira garuu siirii fa'aa warri waaqeffataan keenya asii Oromoo keenya kan jiru Oromoon bal'aan muslimaa fi waaqeffata illee jechuun waan hedduu takkaan isin jaaladha jechuudha wallaahi hagan iffadhu takka isin fadhachu saba kiyya Oromooti jechuudha. Akkasitti waaqeffata illee akkaataa waaqeffataan itti baasu jinnii fi akkaataa itti baafatan miidiyaarra laalaa jirra jechuu barbaadate uummata keenya gaafa isaanii kun tajinni hin taane tanuma walumaa galtee ati shirguun waan jedhamu takka ifuma gartee jaalachiisu hagartee jaalatiin kiyya akkuma gartee jaarsi kiyya na jaalatu tadhalaa biraa akkatti laatu dawaa akkana fa'aa jira jechuudha. Akkanaa kana kan godhatuuf fa'aa jira
isinis gamoo guutuu hin beekne waan ta'eef dubbiin irra dheeressee ni wajjumaa ilaalla dubbiin jajjabduudha waan kanarratti isin yaada qabdan nagara dhaabbadhaa yoo Oromoo biyya jechuudha komantii barreessaa yaada na kanna namni waan takka jechuudha yoo waliin mari'ate bareedduu isin akkasitti yaada isaan akkuma jettan isin irraa abdiin qabachuu barbaade komantii illee kanaan hordofaa fayyaa hedduu takkaan gaa isin jaallaa isin kabajaa jechuu barbaadeeti uummata keenya gaarii akkasigaa hawaasa kiyya bal'aa Oromoo biyya bal'oo dubbiin kun dubbii jabduudha waan taateef furmaata walumaa ilaalla tolalleen viidiyoon ni gadhiisee jiru galeechuu manatti ilmaan kunoo ilmaan isaa maali jedhanii isiin immoo karaa biraatti deemtee hoggaa dhaqu isiin mana hin jirtu eega wal dhabaniini dhaquunsaa guyyuma tokkichaa san jechuu barbaadeetidha uummata keenya san dura haala itti deemaa jira innis tajaajilni qaadhima jeetti itti jira jechuu barbaadeeti asumaanii sannuufu isaafillee egaa akka irra caalu rabbiin ni beekaa rabbi haa murteessuufiin ja'a asumaanii isinillee gartee waan ta'uu qabu karaa Oromoon heera qabdii seera qabdii aadaa qabdii safuu qabdii shari'aallee qabdii akkasuma hundi keenyaa jechuudha. Waan ta'u jaaza qabdee jechuu barbaanneeti isinis karaa dhiyaatuun jechuu karaa rabbiin ta'us kan aadaa Oromoo ta'us safuu waan jiru beekanii malee yaadaan akka nu barreessanii isinitti himachuu barbaade sanumaafuu meegaa viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti tolaan Oroo shoollee yaada kanarraa viidiyoo takka waan maree jiru na fakkaatte gadaa biraan dhaqaa jee waan kana gadaan quba qabaate ani immoo waan kanarraa quba qabaachuu hin dandeenye yoo dhaqee faan har'aa bari yaada isin karaa isin kutte faan haa barbaade yoo jee dirqama dhugaadhaa kanarratti harkaan fiiniin fudhaaf jeetii yaada meegaa akkasitti hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti hedduu takkaan isin jaalla isin ulfeessaa baay'ee nagaa turan isin